Seenaan kiristaanummaan Itoophiyaa keessatti qabu seenaa kiristaanonni Itoophiyaa dagachuu qaban hin turre. Keessattuu hordoftoonni amantii Ortodoksii Tawaahidoo nuti amantii abbootaa hordofnaa otuu jedhanii barsiisa amantii kan du'a abboota isaanii miliyoonaan lakkaa'amaniif sababa ta'an ammoo dhiisanii argamu. Pirotestaantotaan utuu isin amantii warra Awurooppaanotaati hordoftutu jedhanii ofii isaanii immoo boolluma wal fakkaatu keessatti kufanii argamu. Maal jechuu akka barbaade haga xumuraatti na hordofaa. Qayyabannaa keenya kutaa isa jalqabaa keessatti seenaa kiristaanummaaf Itoophiyaa waggoota 2000 darban kan jedhu kutaa tokkoffaa keessatti tarii karaa Facebook kan hordofaa jirtan the old past online ministry Toppo ministry YouTube ko deemtanii ilaaluu dandeessu. Kutaan jalqabaa achi keessatti ibsameera kiristaanummaaf seenaa kiristaanummaaf Itoophiyaa waggoota 2000 darban kan jedhu jechuudha. Achi keessatti ilmaan Kuush Israa'eloota wajjin hariiroo cimaa qabaachuu isaanii qofa osoo hin taane isaan amantii Israa'el kan fudhatan kiristaanummaa yeroo argametti ammoo yeroo jalqabaaf kiristaanummaa Oromoota keessaa kan fudhate ilmaan Kuush akka inni ta'e walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Keessumaa seenaa namicha Xu'aashii Itoophiyaa itti gaafatama qabeenyaa Kaandaakee mootittii Itoophiyaa sanaa wajjin wal qabate jechuudha. So kutaa isa ammaa kana keessatti ammoo akkamittiin kiristaanummaan amantii mootota Itoophiyaa ta'uu danda'e kan jedhu walii wajjin ilaalla. Gabaabumatti as keessatti kan waan lama walii wajjin ilaalla. Barsiisni amantii abbootaa hanga bara 16ffaatti maal ture kan jedhu walii wajjin ilaalla. Asumaan wanti isin itti darbuu danda'u dhumarratti ni hubattu jedhee kana yaadu amantiin Itoophiyaa keessa amma jiru kun faallaa barsiisa amantii 16ffaa duraa akka inni ta'e guutummaan guututti ni hubanna jedheetanii amana. Inni lammaffaan babal'inni amantii Islaamummaa immoo Itoophiyaan hamma humnoota gabroonfataa Poorchugaal jalatti akka kuftuuf sababa jalqabaa akka inni ta'e walii wajjin ilaalla jechuudha. Argitanii? Innaa babal'inni amantii kana akkasina ani mata duree kan akkanan qayyabadhu kan na taasise wantoota sadiitu jiru. Inni jalqabaan seenaa namicha Itoophiyaati akkam ta'e amantiin Itoophiyaa seene kun kan jedhu jechuudha. Inni lammaffaan barreeffama kana barreeffamni kun luba Alamuu Nugusuutiin waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin barreeffame. Protestaantota ceepha'uutiin jalqaba isin amantii warra Awurooppaanotaati jedha. Isaanoo maali kan jedhu jechuudha. Inni sadaffaan akkanan kitaaba kan mata duree kana qodhu kan na taasise barreeffama Ellen G. White ani Adventistii guyyaa 7 waan ta'eef raajummaa Ellen G. White itti nan amana. Great Controversy fuula 577 irratti seenaan amantii Itoophiyaa keessaa seenaa gadi fageenyaan qayyabatamuu qabuu fi seenaa fakkeenyummaa guddaa qabu akka inni ta'e achirratti barreeffamee jira jechuudha. Yoo akkas ta'e amantiin Itoophiyaa keessa ture maal akka ta'e beekuun dirqama natti ta'aafin kana qayyabadhe jechuudha. Isinis qayyabachuu dandeessu. Online PDF-tiin jira keessumaa The Sabbath in Ethiopia by Bekele Haile kan jedhu Andrew Universitytiin kan gadhiifame online PDF isaa buufattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Bara 331 dhaloota Kiristoos booddee ture mootiin qarooma Aksum durii Izaanaan jechuudha kan karaa missionerii afaan Giriikii dubbatu kan maqaan isaa Firumantas jedhamuun kiristaanummaa kan inni fudhate jechuudha. Sana booddee kiristaanummaan biyyattii kana keessatti akka amantii moototaa ta'ee hojiirra oole jechuudha. Akka amantii sana dura garuu mootiin kun ofiinsaa mootii waaqa tolfamatti sagadu ture. Biyya kana keessatti waaqonni tolfamoon sadii sirriitti beekamoo turan jechuudha. Aris, Mahrem akkasuma immoo waaqa tolfamaa Midir kan jedhu jechuudha. Kana immoo barruuma mootii kana akka inni ittiin of ibse keessaatii keessumaa Richard K.P. Pankhurst kan jedhu Ethiopian Royal Chronicle fuula 3 bara 1967 kan barraa'e jechuudha. Fuula 3, fuula 4, fuula 5 irratti kan inni akkaataan inni itti of ibse sun maal akka isaan waaqessan ni ibsa jechuudha. Izana, king of Aksum and of Hymer and the Raidam of Ethiopia and of Saba and of Silen and of Tseyamo and of Bega and of Kasu, the king of king, the son of the invisible god Aris. The son of the invincible god Aris. Waaqa Aris jedhamutti sagada jechuudha. Akkasuma fuula 4 irraa Izana, the son of Ella Amida of the family of Halen, king of Aksum and of Hamer, of Raidan and of Saba, of Silen, of Tseyamo and of Bega, of Kasu, the son of Mahram. Argitanii? Erga kiristaanummaa fudhatee garuu namichi kun akkas jechuutiin of ibsuu jalqabe. By the power of the Lord of heaven who is mightier than everything which exists in heaven or earth.
Izana, the son of Ella Amida of the descent of Halen, king of Aksum, of Hamir, Radan, Saba, Silent, of Seamo, Begga, and Kazu, king of kings, and invisible to the enemy by the mighty of the Lord of heaven. Yeah. So, Kristaanummaa erga fudhatee booddee namichi kun guutummaan guututti jechumti isaallee hin jijjiirame jechuudha. Sana dura garuu waaqota tolfamaatti sagadu turan. Utuu jennu barri 331 sun bara baay'ee murteessaa ture seenaa kiristaanummaa keessatti jechuudha. Sababni isaa bara sana dura kiristaanummaan ari'annaa gam lamaa qabdi turte. Yihuudooti karaa keessaa Yihuudoonni kiristaanummaa irratti ka'anii turan. Akkasuma immoo mootii Roomaa jalatti bulaa turan waan ta'eef Yihuudoonni gabrummaa Roomaa jala turan waan ta'eef mootii Roomaas cunqursaa guddaa kiristaanummaa irraan ka'e ture jechuudha. Garuu haa ta'u malee waggoota hamma kanaaf iyyuu ta'u kiristaanummaa ari'annaatiin lafarraatti balleessuun gaafa dadhabamu bifa jijjiiree seexanni mootota dacheetiin qabateeti siyaasaan qabateeti gara waldaatti seene jechuudha. Kanaaf yeroon sun yeroo tasgabbiiti, yeroo waldaan ari'annaa irraatii tasgabboofte jechuudha. Garuu faallaa kana kutaa jalqabaa keessatti wanta isinitti hime wanti walitti makamuu hin qabne lama yoo jiraate amantiif siyaasa. Gaafa amantiif siyaasni walitti makan gaafa sana rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Sana booddee walgahii taa'utu jalqabee mootonni walgahii kaa'uu jalqaban. Akkamittiin akka uummata kana bulchuu danda'antu isaan dhiba isaan. Akkamitti walitti fidanii akka bulchuutu isaan dhiba isaan. Gaafa mootonni dhaabbata amantii walitti qabuu jalqaban gaafa shakkaa waatu jira waan ta'eef jechuudha. Argitanii? So bara sanas kanumatu ta'e. Walitti qabiinsi uumame. Sana booddee guutummaan guututti waldaan falaasama waaqa tolfamaa Roomaanotaatiin faalamte jechuudha. Yeroo akkasii kana ture amantiin faalama kanaatiin intu qabne gara Itoophiyaa kan inni seene jechuudha. Bara 1931. Sana booda Itoophiyaa keessatti dagaageetti fufe jechuudha. Mee maali garaagarummaan amantii yeroo sana tureef amantii yeroo kan amantiin sun maali adda addummaan isaa kan jedhu na gaafachuu dandeessu. Gaaffii gaafatamuu qabudha kun. Kitaabuman amma isiniin jedhee kitaaba keessumaa kitaaba George A. Libeskind et al. Kan jedhu Ethiopia, it is people, it is society, it is culture kan jedhu bara 1962 kan barreeffame fuula 889 irratti akkas kan jedhutu barreeffamee jira. Judaic elements were preserved. It is difficult to say which of them were present before Christianity and which were introduced through Christianity. Such elements include the distinction made between clean and unclean food, the method of employed for slaughtering animals, the circumcision of males after the 8th day, and the observance of Sabbath on Saturday. On these and other respects, the practice of the Ethiopian church differ from those of Alexandria. Inna wantoota amma ka olitti ibsamaniin waldaan Itoophiyaa keessa jirtu waldoota iddoo biraa jiran irraatii garaagara taatii jedha. Sababni isaa barsiisni Yihuudoota keessatti barsiifamaa ture guutummaan guutuutti Itoophiyaa keessa ture jedha waan ta'eef jechuudha. Maal isaan immoo qulqulluu fi nyaata qulqulluuf qulqulluu hin taane jechuudha. Akkasuma immoo akkamittiin akka qalan fakkeenyaaf booyyeen hin nyaatamu Itoophiyaa keessatti kiristaanonni iddoo biraa ni nyaatan. Garuu Itoophiyaa keessatti nyaatamu yeroo qalan immoo basuma abooldi manfas qudus jedhanii bergixani kana kun sirriidha jechaa hin jiru. Garuu the circumcision of male after the 8th day dhiironni guyyaa 8 booddee dhaqna qabamu. And the observance of the Sabbath on Saturday. Guyyaa sanbata isa duraarra immoo boqotu jechuudha. Argitanii guyyaa sanbata kanaafidha ortodoksiin namoonni ortodoksii ta'an baay'een isaanii namoonni gurguddoo ta'an jechuudha. Namoonni dullooman guyyaa qidaamee hojiin hojjetan. Sababni isaa abbootiin isaanii akkasitti kabaju turan waan ta'eef jechuudha. Garuu har'a kun waldaa ortodoksii keessa jira kan jedhu ani amantii akkasii hin qabu. Sababni isaa guutummaan guutuutti waggaa 145 guutuu waraana Itoophiyaa keessatti Libne Dingilii hanga Faasilidees ta'een kaatolikiin dirqama guyyaa dilbataa akka kabajuu qaban dirqisiiftee fudhachiiste waan ta'eef jechuudha. Egaa ani warra ortodoksii warra amantii abbootaa hordofnaa jettaniin
yookiin abboonni keessan warra Roomaanotaati, warra Awurooppaati. Yookiin ammoo gara amantii abboota keessanitti deebi'an jedha. Sababni isaa abboonni keessan guyyaa Qidaamee kabaju turan malee guyyaa Dilbataan kabajan ture. Hanga jaarraa 16ffaatti Itoophiyaa keessatti guyyaa Qidaamee hojiin hojjetamu ture. Argitanii? Garuu haa ta'u malee kitaaba Mazgaba Tsaloot jedhu mata duree isaa chaapterii isaa Sinefxiret jedhu keessatti gaafan dubbisu wanti ani argee jira. Kitaabni kun jaarraa 17 booda Faasiliidas booddeedha kan inni qophaa'e jechuudha. Erga wanti hundumtuu jijjiirameeti kan inni qophaa'e. Ta'us garuu wanti achi keessatti barreeffame anaan na fayyadeera. Maal jedha isinitti fakkaata? ሕዝቦቻችን 5 ቀን ስራ መስራት አለባቸው። ሁለቱን ሰንበት ግን ማረፍ አለባቸው። ምክንያቱም ቅዳሜ የሳምንቱ 7ኛ ቀን ስለሆነ ይሁድ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት የተነሳበት ቀን ስለሆነ ይላል። አርግተኒ ኡመኒ keenya guyyaa 5 hojjechuu qabu. Guyyaa 2 garuu boqochuu sanbatoota 2 boqochuu qabu. Saamsaa Qidaameen guyyaa 7ffaa waan ta'eef dilbanni immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti du'aa ka'e waan ta'eef jedha. Garuu macaafni qulqulluun akkasiin jedhu. Macaafni qulqulluun guyyaa 6 hojjedhaa guyyaa 7ffaa boqodhaa jedha malee guyyaa 5 hojjedhaa guyyaa 2 boqodhaa jedhu. Macaafni qulqulluun gonkumaa akkasiin jedhu. Kan boqotamuu qabu guyyaan 7ffaan Qidaameedha taanaan immoo guyyaan 7ffaan boqotamuu kan qabu isa qofadha jechuudha. Argitanii? Garuu waan tokko wanti jala murtanii beekuu qabdan sababni isin dilbata kabajjanii fi sababa du'a gooftaa Yesuusiin miti. Du'aa ka'uu Yesuus sababa isinii ta'uu hin danda'u. Sababni isaa isin gannaa kabajju waggaa waggaan, isin cuuphaa kabajju waggaa waggaan, isin faasikaa kabajju waggaa waggaan. Isa kam kan isin torbaniin immoo kabajjan. Gonkumayyuu kun sababa ta'uu hin danda'u. Kun feekiidha. Liqimsaa dirqamaan kaatolikiitu akkasiin kabajjan sin taasiste. Waggaa 145 guutuu haga 1632tti waraanni biyya kana keessatti ta'eeti dirqamaan sin fudhachiifte. Liqimsaa kana dhuguman sinitti hima. Sababii du'a Kiristoos hin jedhiina. Kun sababa isinii ta'uu hin danda'u. Sababan du'aa ka'ee fi kabajaa kan jedhu sin jiru. Bartoonni sin kabajne macaafni sana ibsu sin jiru. So yookiin abbootiin keessan warra Roomaanotaati yookiin immoo gara amantii abbootaatti deebi'aa waamicha jiru qaba. Karaa biraa biyyi kun akkuma kiristaanummaa jalqabarraan fudhatte islaamummaas jalqabumarraan fudhatte. Bara 615 gareen islaamaa ari'annaa jalaa ooluudhaaf Muhammadiin gara Itoophiyaatti ergaman turan. Erga Itoophiyaa seenanii isaan Itoophiyaa keessatti amantiin kunis babal'achuutti fufe. Garuu haa ta'uyyuu malee amantiin kunis akkuma biyya seeneen babal'achuutti fufe. Garuu immoo amantiin kun lamaan amantiin kiristaanaa fi islaamummaan gonkumayyuu amantii walitti dhufuu danda'a miti. Tarii namoonni siyaasa gaggeessan ittiin uummata iddoo tokkotti bulchuuf jecha isin tokko isin bu'uurri keessan Abrahaamii isin abbaan keessan tokko waan tokko barsiisu jechuu danda'u. Garuu haa ta'uyyuu malee islaamummaan kaawuntarfiitii kiristaanummaati. Antaagoonizimii kiristaanummaati. Kiristaanummaa mormuudhaaf amantii qophaa'edha jechuudha. Isin galee amantiin kiristaanummaa amantii faalamedha. Wangeelli kiristaanummaan qabatee jiru wangeela faalamedha. Kanaaf amantiin kun baduu qaba kan jedhudha jechuudha amantiin kun. Biyya kana keessatti amantiin kun walitti dhufe jechuudha. Waraanni walii ni jalqabe jechuudha. Isin galee sababii kanaaf waraanni kun gaafa guddatu keessumaa ollaawwan Itoophiyaa kan ta'an ammoo yeroo kan biraa Itoophiyaa injifachuu kan dadhaban jechuudha. Amantii kanaan qabatanii biyya kana garaa bittinneessuu barbaadan. Biyya kana kuffisuu barbaadan. Isin galee sana booddee namni Ahmed ibn Ibrahim al-Gahazi yookiin immoo Ahmed Giraany jedhamu warraaqsa islaamummaa biyya kana keessatti jalqabe jechuudha. Sana booddee islaamummaan biyya kana irratti aangoo fudhate. Biyyi kiristaanummaatiin bultu turte islaamummaatiin buluu jalqabde jechuudha. Yeroo kana ture kan mootonni Itoophiyaa gara yaada isaanii gara Awurooppaatti kan isaan deebisan. Gargaarsa waraanaa barbaachuuf bara 1507 haati mooticha Libna Dingil Nigisti Helleenaan xalayaa gara Poorchugaalitti ergitee turte. Gargaarsa waraanaa akka godhaniif jechuudha. Gargaarsa waraanaaf ta'e kana wajjiniin garuu kan dhufe waraana qofa osoo hin taane Paaphaasii Roomaanotaa ture. Mishineroota waldaa Kaatolikii Roomaanotaa ture jechuudha.
Kana jechuun maal jechuudha? Yoo isin amantaa keenya fudhattan nuti immoo waraanaan isin gargaarra jechuudha. Argitanii? Sana booddee maaltu ta'e kan jedhu kutaa itti aanu keessatti bal'inaan hin ilaalla. Maal godhanii warri Poorchugaal biyya kana dhufanii kan jedhu hin ilaalla. Islaamummaa aangoorraa gadhiisisaniiru. Kiristaanummaan gara aangootti deebi'ee dhufeera. Garuu haa ta'uyyuu malee amantiin kiristaanummaa immoo badeera. Sababni isaa kaatolikiin biyya keessatti galuudhaan mootonni Itoophiyaa kaatolikii fudhachuudhaan amantii isaanii fudhachuudhaan biyya hanga miliyoonaan lakkaa'amutti namoonni hamma dhumanitti gaheera jechuudha. Yaa obboloota warri Ortodoksii taatan otoo Pirootestaantiitti quba qabaa jirtanii garuu haa ta'uyyuu malee mana keessa isin seenee jira argitanii. Har'ayyuu taanaan dirqama yeroo sana isinitti kennamedha kan isin hojjechaa jirtan. Pirootestaantota hundumayyuu dabalatee jechuudha. Guyyaa dilbata yeroo kabajjan isin ilmaan kaatolikiiti. Akkas ilmaan kaatolikiiti. Sababni isaa ragaan macaafaan jiru dirqama kaatolikiitu jijjiiree isinitti kenne isuma eegaa jirtu jechuudha. Yoo macaafa qulqulluu qofa kan jedhutti amanuu barbaaddan ta'e immoo eessa dhaquu qabdu jechuudha. Gara sanbata guyyaa torbaffaatti deebi'uu qabdu jechuudha. Argitanii? Seenaan kiristaanummaan Itoophiyaan qabdu kana fakkaata. Kutaa lamatu nu hafe. Kutaan itti aanu Libna Dingilii hanga Faasilideesitti jedha. Kutaa sanaan hanga walitti deebinutti. Tarii kallattii kamiin iyyuu taanaan jechuudha. Mata duree kana wajjin wal qabatee gaaffii barbaaddan na gaafachuu dandeessu. I'm ready. Thank you.